Onkololeessi waggaa lamaan har'aa gaammii ajjeechaa intala siyaasaa Jawaar Mohaammed kajal qabaatiin yaadatama. Guyyaan sun guyyaa murni bilisignaa diinummaa Oromoof qabu itti mul'iseedha jedhu beektoti. Murni bilisignaa sochii qabsoo Oromoo takaaluuf Jawaar Mohaammed ajjeesuuf karoorfatee ture sun har'a karaa jijjiirratee hogganoota Oromoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalaa Oromoo gola dukkanaatti hidhee jira. Taateewwan onkololeessa 11 fi 12 bara 2019 akkamiin yaadatamu ihuun ingidaan Onkololeessa 11 bara 2012 waggaa lamaan har'aati. Halkan keessaa sa'aatii 5 fi daqiiqaa 35tti sagaleen bilbilaa halluu siyaasa Oromoo fi tooftaa qabsoo qeerroo akkasumas daandii rogeessummaa Jawaar Mohammediin jijjiirte tokko dhagahamte. Mormiidhaa miti barkumaandar kun seera biyyattiin ittiin bultu. Koi kumaandar amma waliin mormiidha. Sagaleen kun daqiiqota 20 hin caalle gidduutti Oromiyaa halkan qixxeetiin hirribarraa dammaqsuuf dandeesseetti. Iyyaa fi waamichi qeerroos battaluma golee afran Oromiyaa wal gahe. Ajajoonni waraanaa fi qaamoleen nageenyaa olaanoo eegdoti Jawaar Mohaammed fedhii fi hubachiisa dursaa tokko malee battaluma Jawaariin dhiisanii akka bahaniif waamicha dhiyeessan. Eegdonni Jawaar kunneen garuu battala ajajamanitti Jawaar Mohammediin dhiisanii bahuuf hayyamamoo hin turre. Ajajaan waraanaa Komaandar Damee fi Komaandar Ndaalee jedhaman dabaree wal jijjiiruun eegdonni kunneen akka mooraa gadi lakkisanii bahaniif ajajuu itti fufanii turan. Yeroo kana egaa Jawaar gidduu seenuun dhimmicha qorachuuf gaggaafatus pirezidaantii Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee qaamoleen olaanoo hedduun bifa hin baratamneen bilbila sarraa kaasuu akka didan Jawaaraaf gaaffii ergasii taasiseen himee ture. Dhumarras haalli jiru ni jijjiirame. Maaliif ta'ee jennee osoo eegaa jirru paatrooliidhaan poolisiin dabalataa humni dabalataa dhufuu eegale. Yeroo kanatti ijoolleen isaa irraa dallanee waan turaniif walitti bu'iinsi dhufuu danda'a kan jedhu sodaa keessa turre. Poolisiin Finfinnee dhufuu eegalee humni adda addaa naannoo kana socho'uu eegallaan ijoolleedhaan wal rukutuu danda'u miidhaan galuu danda'a kan jedhu uummata beeksisuu qabna innee mari'anneet gara feesbuukiin uummata keenyatti odeeffannoo san dhiyeessine. Haalli kun caalmaachuu kan isaan mamsiisuu eegale eegdonni Jawaar Mohaammed deebii quubsaa ajajaa isaaniitti deebisuu eegalan. Nama kana waraabessa jalatti dhiifnee hin baanuu sagaleen jedhu bilbilarraa ni dhaga'ama. Itti fuunes waan barbaade yoo dhufeyyuu aarsaa barbaachisu hunda kaffallee wareegamuuf qophiidha. Hin baanuu sagaleen jechuu deddeebisaan haasaa eegdota Jawaarii fi ajajoota isaanii kanneen gidduutti dhagahamu ture. Bahuu hin dandeenyu ol kan kanaan nuti eenyumtiyyuu ija Oromoo ijji keenya isa ijji keenya yoo barbaachisaa ta'e asitti abbaan barbaade dhufee wareegama kennee wareegamnee darbina malee sadiisnee bahuu hin dandeenyu yeroo kana. Eegdonni Jawaar kunneen hidhannoo guutuudhaan mana Jawaar caalmaachee guutuu fufan qeerroon Oromoos Oromiyaa guutuurraa daandiitti bahe. Dargaggootaa fi namoonni siyaasaa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee jiranis halkan maqexxee mana Jawaaritti birmannaa taasisan. Aggaammiin ajjeechaa Jawaar Mohaammed irratti sirna aangoo irra jiruun karoorfame sun birmannaa uummataatiin battaluma dhidhime. Uummanni Oromoo haala mudateen kallattii mararraa bahee sagalee isaa dhageessisuun mufii qabus ibsate. Artistoota, namoota siyaasaa, rogeeyyii fi miidiyaalee osoo nafin manni Jawaar Mohaammed guyyootaa fi keessummoota birmannaaf dhufan simatte. Qeerroonis guyyootaa fi Jawaar Mohammediin tiksuu hojii isaa godhate. Dhumarrattis geggeessitoonni siyaasaa wal ta'uun afaan tokkoon miidiyaaf ibsa kennan adeemsichatti mufachuu fi seeraan ala ta'us dubbatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi Federaalaa sagalee tokkoon afaan dhalaa dibatanii dhimmicha keessaa akka harka hin qabne haalan qaama biyya jeequu barbaadutu ajaja keenyaan duubaa kana godhee jedhanis ibsan. Qaama kana raawwates akka waan seerri gaafatutti dhiheessuuf yaalan. Faallaa isaatiin garuu qaamota aggaammii ajjeechaa sana raawwachuu fi ajaja dabarsaniif muudamni dabalamtee eegdota Jawaar kanneen ajjeechaa sana fashaleessan ammoo mana hidhaatti afeeranii. Otoo hin turin yeroo ji'a 8 caalleen booda qaamoleen Jawaariin ajjeesuuf halkan qixxee yaalanii milkiitti dhaban kunniin artiist Hacaaluu Hundeessaa galaafachuuf danda'ani. Hidhaan jechaa yoomuma nurraa dhaabbatti qabsoo saba koo hin dhaabbattu fuulduratti Jawaaridee hidhamu ammaan tanatti. Dhagaa tokkoon simbira lama akkuma jedhamu sanatti ammoo gaafuma sana Jawaar Mohaammadin dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanee fi Dajanee Xaafaa akkasumas eegdota Jawaariin mara mana hidhaa seensisan OMN'n hojiirraa ugguruu fi gaazexeessitoota isaa adamsanii hidhuun tarkaanfii itti aantu taate.
qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo hedduun isaan kaayyoo qabsoo Oromoo isa ganamaatti cichanis tokko lamaan adamsamanii jaallan isaanii manneen hidhaa garaagaraatti gidirfamaa turanitti dabalaman. Shira murnaa aangoorra jiru aggaammii ajjeechaa Jawaariin eegalamtee ajjeechaa qaalii Oromoo Hacaaluu Hundeessaanitti fuun hanga dhaabolee Oromoo diiguu fi Oromoo siyaasa Itiyoophiyaatiin ala gochuutti fuullaateen jijjiiramni abdatame hundi akka fincaan gaalaa of duuba deebi'uu danda'eera. Rasaasni namaa sagaleen qaalii uummata Oromoo artiist Hacaaluu Hundeessaa harka shirtoota kanneeniitiin galaafatameera. Qabsaa'onni gameeyyii hedduun mana hidhaa mootummaa gabroonfataa kanaa keessa jiru. Humni warraaqsaa qeerroon Oromoo shira gabroonfattootaatiin busheeffamee murnaa aangoo harkaa qabuun diinoomfamuun hireensaa akka bineensaatti adamfamuu taateetti miidiyaan ijaa fi gurra uummata Oromoo ta'uun qabsoo Oromoo keessatti shoora hin haalamne taphataa ture OMNs qabeenyi isaa saamamee biyyaa ari'atameera. Gaazexeessitoonni fi hojjettoonni isaa gariin hidhamanii gariin biyyaa bahuun kan afaan hojiin ala taasifamanii faffaca'uuf dirqamaniiru. Akka lakkoofsa Habashaatti har'a onkoloolessa 12 barri 2014 guyyaa yaadannoo aggaammii ajjeechaa isa duraa kan murni aangoorra jiru diinummaa Oromoof qabdu ifatti mul'isu eegalte. Murni Biltsiginnaa sochii qabsoo Oromoo Sakaaluu fi Jawaar Mahammad ajjeesuuf karoorfatee ture sun har'a karaa jijjiirratee hoogganoota Oromoo qondaalota ABO fi KFO gola dukkanaatti hidhee gidirsaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa fi humnooti Biltsiginnaa qondaan bulaa godina addaa saba Oromoo Walloo kan leenjii loltummaa tokkollee hin qabne dirqiin gara addaa waraanaatti oofaa jiru jedhame. Hawaasi godina addaa saba Oromoo kan mootummaa naannoo Amaaraa keessaa akka OMN'tti manitti Walloo aanaalee Arxummaa Fursii Dawwee magaalaa Caffee fi aanaalee godina addaa hundarraa qonnaan bultoota Walloo dirqiidhaan meeshaa itti fe'anii gara addaa waraanaatti geessaa jiru jedhan. Lolli kaabaa dhiibee dhufuu isaatiin mootummaan naannoo Amaaraa ummanni naannichaa hunduu gara adda waraanaa Wallootti akka duulu waamicha godhee jira. Gabaasi dabalataa kunooti. Waxabajjii 30 waraanni Biltsiginnaa waraana ji'a 7 booda magaalaa guddoo Tigraay Maqalee gallakkisee ba'e. Guyyaa sanaa kaasee humnoonni Tigraay dachii Tigraay gama lixaarraa kan hafe dhuunfatanii lafa Amaaraa gam kibbaa jiru bal'aa qabatan. Godinaaleen akka Gondar Kaabaa, Waagimraa, Walloo Kaabaa godinaalee humnoonni Tigraay bilisummaan keessa socho'an yoo ta'an kibbi Walloo bakka wal waraansi tibbana keessa jirudha. Haleellaa walirraa hin cinne kan humnoonni Tigraay naannoo kanatti gochaa jiraniin haga ammaa qofa uummanni Amaaraa miiliyoona walakkaa ta'u buqqa'u kumaan kan lakkaa'aman immoo dhumuu pireezidaantii haarofti naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaala miidiyaa naannichaatti dubbatanii jiru. በርካታ ወገናችን ተገሏል። አሁን የቅርቡን ሳያካትት ከ500 ሺህ በላይ uummanni keenya baay'een dhumee jira. Kan dhiyoo kana osoo hin dabalin qofa miiliyoonni walakkaan buqqa'ee jira. Haleellaan humnoota Tigraay miilanaa magaalota Tarsiimoo naannoo Amaaraa Kombolchaa fi Dasee dhuunfachuun gara fuulduraatti fuulla'uu ta'uu kan bare mootummaan naannichaa dambalii uummataa gara adda waraanaa Wallootti waamaa jira. Waraanni humnoonni Tigraay nurratti banan waraana uummataa waan ta'eef nullee dambalii uummataa bobbaafnee qolannaa jedhan pireezidaantichi ibsa miidiyaaf kennaniin. Irra deddeebiin labsii kitatii labsuudhaan kan beekamu mootummaan naannoo Amaaraa miilanallee dhiiraa fi nadheen warri qawwee dhuunfaa hidhattanii fi mootummaan isinitti hidhe adda waraanaa Walloo kibbaatti walaa agarru jedhee waamee jira. Haleellaa bal'aa kana qolachuu kan dandeenyu hoo jennee yookaan qofaa jedha. በመሆኑም ይህን መጠነ ሰፊ ጥቃት መመከት የምንችለው ተደጋግሞ እንደተነገረው ራሳችን በአግባቡ በማደራጀትና ሆ ብሎ በመነሳት ነው። Haleellaa bal'aa nurratti aggaame kana qolachuu kan dandeenyu of ijaarree hoo jennee ka'uudhaani. Armaan dura waamicha kitatii waamame bu'uura godhachuudhaan warri qawwee mootummaa fi dhuunfaa hidhattan akka gara Walloo duultan waamichan godha. የግል ታጣቂዎች እና ወገናችን ለማገዝ ለመዝመት የምትፈልጉ ሁሉ በየአካባቢው ካለው አመራር ጋር በመቀናጀት ወደ ወሎ ለመዝመት እንድትተሙ እንድትነሳሱ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። Kana hordofee qonnaan bultoonni godina addaa saba Oromoo Walloo hidhannoo gahaa hin qabne kan leenjii loltummaa tokkollee hin fudhatin adda waraanaatti akka duulan humnoonni Amaaraa kunneen dirqisiisaa jiru. Mootummaa naannoo Amaaraatti hawaasni godina addaa saba Oromoo akka OMN'tti manitti Walloo aanaalee akka Arxummaa Fursee Daawwee fi magaalaa Kamiseetii qonnaan bultoota dirqiidhaan gara adda waraanaatti guuraa jiru jedhanii jiru. Godina Walloo Kamisee
artummaa fursee dawwee aanaa jiillee aanota godina kabasee qabda hundarratti waamichi godhu dhiyaateera. Juntaan dhufee ka'aa biyya keessa ni Oromoon eenyuuf gad hin jennu ofirraa lollaa ka jedhu waamichi guddaan dhiyaateera. Kan qawwee hiranii fi osoo akkaataa qawwee itti dhukkoo warra beeknetu lola deemeera amma. Warri abbaa qabeenyaa kombolsheerraa daseerraa takka hin jiru yaa'eera. Akka amma miidiyaa irratti haasa'amu kanaa mi dubbiin. Walloo gaambiittaa jihaada biyya keessa irratti ka'aa jedhanii waamicha godhaa jiran boru. Uummati didaa jira. Kuni amantii keenya nu dhiibne waa'ee siyaasaatii jechaa ni jira. Waan biroota mullee waliin ilaallaa in agartaa. Lammiilee leenjii loltummaa fi hidhannoo gahaa hin qabne fedhii isaanii malee adda waraanatti guuruun yakka waraanaa waan ta'eef seera idil addunyaatti waan nama gaafachiisu. Mootummaan naannoo Amaaraa fi humnoonni bilchiginnaa qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota leenjii loltummaa tokkollee hin qabne dirqiidhaan gara adda waraanaatti erguudhaan ficcisiisaa turanii jiru.